Ashama harka fuunee akkam jirtu hordoftootaa fi daawwattoota keenya warroonni maatii taatan bagara deebiidhaan gara channa kennaa dhuftan jecha warroonni haaraa dhufanii jiraatan sabiskiraayib gochuudhaan maatii kenna dabalamaa isin jennu akkuma beekamu qo'isii hordofaa jirtan kun Gadaa Tuubiidha. Gadaa Tuubiirraa tan duras odeeffannoo ijoo sooshaal miidiyaa ta'anii fi odeeffannoo ajaa'ibsiisoo ta'an tokko fillee isin biraan gaa turreerraa odeeffannoowwan kaa keessa suuraa fi viidiyoodhaan kan deeggarame haddas bifuma wal fakkaatuun viidiyoowwan dhiyeenya kan ijoo sooshaal miidiyaa ta'anii fi ajaa'ibsiisoo ta'an garaagaraa guutuu addunyaarraa fillee isin biraan ga'uuf dhufneerraa. Hammasitti viidiyoon kun namoota hedduu bira akka ga'uuf amma laayik gochuu eegalaadha. Viidiyoo kanaaf yoo xiqqaate laayik 70 galchuu qabaannaa hamma dhumaatti nu wajjin tura. Video kenno sun jalqabin dura dhiyeenya kana artistoonni Dammaqaa sirba afaan Oromoo ajaa'ibaa tokko baasee jira. Sirbichi sirba hedduu namatti tolu TikTok irratti namoonni garaagaraa react ittiin gochuu jiru akkasumas ammoo ijoo sooshaal miidiyaa ta'uu danda'eera. Namoonni hedduun jaalatanii jiru. Isinis akka jaalattan nan amana. Sirbicha kana mee xiqqoo ittiin bohaaraa olitti adeemnu. Sirbichi kana fakkaataa guutuu isaa deemtanii daawwachuu dandeessanii viidiyoo keenya jalqabaa hadhaaf qabanne keessaa dhiyeenya kana ijoo sooshaal miidiyaa kan ta'e waa'ee Jawaarii wal qabatee alaabaa ABO Jawaar fayyadamuu isaatii fi haasawota garaagaraa Jawaarii wal qabatan irratti ijoo sooshaal miidiyaa ta'uu danda'eera. Keessumattuu waa'ee alaabaa ABO yookiin hoogganaa adda duree ABO Daawud Ibsaa ibsa baasee hojii ijoo sooshaal miidiyaa ta'uu danda'ee jira. Xalayaatni Jawaariin barreesse irratti mararaa guddinaatiif barreesseen wal qabatee ijoo sooshaal miidiyaa ta'uu danda'eera. Kan irratti namoonni hedduu yaada adda addaa kennuu jiru. Namoonni hedduun komii dhiyeessuu jiru. Daawud Ibsaa arrabsuu jiru. Gariin ammootu Daawud Ibsaa illee Oromoof qabsaadha. Osoon dogongoreeyyuu arrabsuun qabaannu namoonni jedhan ni jiru. Kana hundaafuu wal qabatee Jawaar kanaa fi wantoota birootiin wal qabatee ibsa kennuu danda'eera. Mee yaada sanii dhageenyee walitti haa deebinu. Dhugaa Oromoo ta'ee nama. Ani yeroo bilchiginnaatis yeroo abootis warra jidduu kana jiruttis akkuma ilmaan Oromootitti ilaala. Akka obboleeyyan kiyyaatti ilaala. Obboleeyyan dilaa nama gaafa asii dhaqee argeetu kan irra dhiyaatu kan irra tolu waan hedduu ni jira. Garuu ilmaan bakka uumaa godhuu hin dandeenye. Kanaaf hamma danda'ametti isaanis dhugaa saba kanaa akka isaan qalafee lafaan isaan dha'e amananii ummata kana imimmaan irraa haquudha. Badii ummata kana irratti hojjetan irraa deebi'uudhaaf tarkaanfii fudhachuu qabu. Nutis kan nu baasu wal fixuu osoo hin taane walii obsuudha jennee deemuudha nu baasa jennee ta'an danda'a. Galatoota dhugaan jirtu ta'a fakkaatti haa ta'u garuu achirratti wantoota nama maqaan isaan garaagaraatti dubbatamu jira. Daawud Ibsaa akkuma beekamu nama Oromoodhaaf jedhee waggaa dheeraa jireenya isaa dhabee jireenya uummataaf jiraataa turedha. Kanaafuu uummanni namni tokko yoo dogongore irra dooluun hin barbaachisu jechuudha. Maafi isa dhiisaatiin Jawaariin kunis dogongoruu danda'a jechuudha. Kanaafuu yoo namni dogongore kan dogongora isaa qofa osoo ilaaluu hin dandeenye galata inni oolmaa inni tanaan dura uummata kanaaf oole oolmaa inni tanaan dura qabsoo kanarra dabarsee yaadachuu qabaannaa jechuudha. Kanaaf uummatoonni waanuma xiqqishuu dhagahanii arraba namarra qaratan sun wantoota akkanaa kanarraa of qusachuu qabu jechuu barbaada.
Viidiyoo keenya itti aanutti haa jennu. Viidiyoon keenya itti aanu dhiyeenya kana akka guutuu addunyaatti Taanzaaniyaa keessatti namni uumamaa miilaa gadi horii yookiin naalloowwan akkasumas immoo miilaa oliin nama ta'ee argame tokko ijoo sooshaal miidiyaa ta'uu danda'ee jira. Taanzaaniyaa keessatti argame viidiyicha ijoo sooshaal miidiyaa akkasumas guutuu addunyaa irratti tamsa'u jira. Viidiyoo kana miilaalee olitti haa deebinu. Kuja naye hapa tuangalie kama tunaweza tukalimaliza hili swala leo hii na pengine labda ndugu yetu Salama anaweza akarejea kwenye hali yake ya kawaida. Sasa mama, mwanangu, ungemwambia kwa kifupi Hadija hapa ambacho kilichokuwa kinaendelea hapa? Kwa kifupi mimi nilikuwa namwambia mwanangu kwamba amsamehe mwenzie, sababu ni rafiki yake wa siku nyingi. Amsamehe aishe. Akkuma argitan kana waa hedduu waan nama ajaa'ibsiisu. Jaarraan keessa jiru kana wantoonni uumamaa wal qabatanii wantoonni amanuudhaaf nama rakkisan garaagaraa. Lakini mimi kama mimi namsamehe tu rahisi kama hivyo anavyoona yeye. Uummanni tokko tokko ideoloojii nama tokko tokko abaarsa yookiin cubbuun guyyaa wajjannutu kana nuuf fiduu jira jechuu jiru. Hundaafuu uumaa hin taane wanta tanaan dura aadaa hin taane rabbiin nurraa haa qabu jechuu barbaanna. Isinillee kana wal qabatee wantoota yaada keessan qabdan koomentii jala nu barreessaa jecha viidiyoo keenyatti aanutti hojjennu. Dhiyeenya kana mucaa maajikii jedhamu tokko kenna maajikii ta'e tokko argamuu danda'eera. Ispoortii inni hojjetu bifa ajaa'ibaatiin kan hedduu nama ajaa'ibsiisu amanuudhaaf kan nama rakkisu. Viidiyoon kun asuma Oromiyaa keessan kan dalagamee mucaanis Oromoodha. Mee viidiyicha kana daawwanne walitti adeemnu. waa hedduu nama ajaa'ibsiisu waa amanuudhaaf nama rakkisu. I don't know wantan jedhu isinis mee yaada kana wal qabatee koomentii jala nu barreessaa jecha. Dhiyeenya kana akkuma beekamu magaalaa Finfinneetti barataa yookiin daa'imni tokko lolaadhaan fudhatamu ijoo sooshaal miidiyaa ta'uu danda'eera. Akkasumas immoo Finfinnee keessatti hedduu ijoo dubbii ta'uu danda'ee jira. Daa'imni barataa osoo barumsaa galuu obboleessi isaa kan hangafaa mucaatee bo'oo bishaanii keessa badeennaa isa baasuudhaaf jecha lolaatti baduu danda'eera. Ergas booda ammoo humni isaa xiqqaa waan ta'eef bishaanichi isa qabee deemanii dololloo adda addaa keessatti gatee ergas booda ammoo uummanni barbaacha guddaadhaan hanga jedhamee olitti barbaadanii erga guyyoota baay'ee barbaadaniin booddee argamuu danda'e jedhamu jira. Mee viidiyoo isaanii hanga tokko ilaallee olitti haa deebinu. مساقي تقلني زادا كذا نوم تبوانا يقبل ለጋው ላይ ልጁ እንደገባ ለምሳሌ ማራ እንትን አለ ያየው ሰው ቱቦስት ሚሳጣ ኦኬ ምሽቱ 2 ሰዓት አካባቢ ላይ መሳቀው ዘው የሚመላለሱት ጉዳዩ መፈጸሙን እንዴት ነው? ጎርፍ እንደዛ አይነት akkuma argitanii barbaacha uummataa fi poolisii wajjin ta'anii godhame wajjin yeroo dheeraan booda reeffi mucaa kana argamuu danda'ee jira. Viidiyoo keenya itti aanutti yoo ceenu jireenya hammaatee jira jechuu jiru dargaggoonni. Jireenya hammaatee bakka of ajjeesu malee jechuu jiru. Maaliidhaan of ajjeesu kan jedhan ammoo barakiinaa bitannu malee jedhaa jiranii. Mee viidiyoo tokko viidiyoo ajaa'ibaa tokko dhiyeenya kana kan hedduu isin bohaarsu jedhee abdii qaba. Viidiyicha daawwadhaa. Abbaa dukkaana. Oh, maal taati boo? Jiruu na jibbisiisee jirti wallaahi fi najjeera. Barakiinaa ni jira? Inni jira. Qarshii meeqa? Qarshantam. Bakka anaa kan bakka
Yaudah. Deem sana man. Ay, doon din kami din sa mas tukotor. Deem sana kan na kay. Ano yung tingkat dapat? Akkuma argitan kana kaa ofan ajjeesaa bara keenyaa naa kenne jireenyi na qaalee jechuu haatu garuu yeroo ammaa kana jireenyatti qaalee uf ajjeesuu kan jedhu isa qofa osoo hin taane namoonni hedduu yaada akkanaa keessa akka jiran abdiin qabaa hundaafuu jireenyi kunis barri kunis darbuu jira wanta akkaan yaadina jechuu barbaanna isinis kana wal qabatee waa isin dhagame koomentii jalaan nu barreessaa jechaa viidiyoo keenya itti aanu ta'uu ceen video keenya itti aanuun ammoo dhiyeenya kana akkuma beekamu Itoophiyaa fi Gibx tapha kubbaa miilaa wajjin taasisan irratti Itoophiyaan 2-0 Gibx mo'achuu dandeesseerti. Kana wal qabatee uummanni biyyanaa hedduu bakka cafaruu jira. Kana wal qabatee viidiyoowwan garaagaraa TikTok irratti sooshaal miidiyaa adda addaa irratti gadhiifamanii isaan keessaa hedduu kana kolfisi tokko kennan na boorsi tokko isin biraan gahaa daawwadhaa walitti deebina. Hayyiikaa kana fakkaata kabajamtoota hordoftoota maatii kennaa warroonni viidiyoo kennaa hanga ammaatti laayikiin goone viidiyoon kun namoota hedduu bira akka gahuuf laayik gochuudhaan nu gargaara isin jechuu barbaanna viidiyoowwan wadhaaf qabannee isin dhufne kan inni fakkaata viidiyoo kennaadhaatiin bohaartanii jirtu jennee abdii goona hamma viidiyoowwan biraatiin wal deddeebinutti iddoo nagaa tura nageenya rabbii bakka jirtan isiniif haa baay'atu.